Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa oromaaf alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajadhaa bakka jirtan maratti naga. Egaa daawwattootaan kiyyaa barumsarraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala bilbila keessan sagalee sammaa asaadhaa yookiin sagalee ispikara asaadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo nashiida tokko dhaggeeffatan yookiin yeroo muuziqaa tokko dhaggeeffatan yeroo viidiyoo tokko dhaggeeffatan jechuudha. Sagalee jawwaal duraan qabu caalaa haala sagalee is dabaluu dandeessinan isin barsiisa jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf haala nama sammaadhaan dhaggeeffatu ture jechuudha. Sammaa fi mobaayila walirratti koonneektii godhe jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee ol kaasanii akka ajaa'ibatti haala dhaggeeffachuu dandeessan jechuudha. Amboota sammaa bituu fi waan adda addaa sammaa yeroo isin jiru sammaa ishii gurraatan hin baanu jechuudha yookiin erfoonii gurraatan hin baanu jechuudha. Isin galee sammaa Ichismo akka makarafoonatti iyyuusan jechuudha isin galee sagalee isa jawwaalaa malee jechuudha haala makarafoonaa saniin akka iyyuutu jechuudha akka barbaadanitti sagalee xiqqeessanii guddiftanii haala bilbila keessan dhaggeeffachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaan darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala kiyya faarootaatan baga nagaa dhuftan jecha YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan akka nama dura isin bira ga'uuf mallattoo notification isin kliik itti godhuudhaan ol kajjatu irratti gochuun dagatanaadha. Akkasuma barumsaan qarraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenuudhaan waan isin dhibe hunda barachuu dandeessanii barumsi keenya isin tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Egaa gamanumaan gama barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keetti faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa amma muuziqaa tapsiifnee sagalee isaadhaa garaagarummaa isaadhaa waliin haa ilaalluti. Muuziqaa san seenaa isinitti agarsiisa. Egaa muuziqaa banee isinitti agarsiisa jechuudha sagalee isaa ol kaasee. Egaa muuziqaan kun akkuma arguutti jirtan dhibbarra jira jechuudha sagalee isaadhaa dhibbarra jira aakira jechuudha noormaaliin isaadhaa aakira banee isinitti agarsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha amma dhibbarra jira jechuudha amma kuni noormaaliidha jechuudha sagalee noormaalii isaati jechuudha isin galee tayyib kana caalaa is daballee haa ilaallu jechuudha haalli sagalee isaadhaa noormaalirraa kana caalaa olitti kaasuu dandeenyu jechuudha of duuba deebitaniiti bakka poonii irratti kilikni gootanii egaa amma jechuudha koodii qaba jechuudha lakkoofsa egaa amma koodii itti guutu jechuudha koodii bilbilaa egaa amma koodii itti guunna jechuudha koodii isaatan itti guute isinitti agarsiisa jechuudha najma murabbaa duwwaa 2 8 3 murabbaa egaa achi booda haala kanaan asinii fide jechuudha yeroo asinii fide egaa matarraa gadi bunnee muuziqaa tapsiifnee haa ilaallu jechuudha achi booda sagalee isaadhaa garaagarummaa isaadhaa isintu adda baafata jechuudha isin galee oli qabnee gadi qabnee haa ilaallu jechuudha xiqqeessinee guddifnee okay amma matarraa gadi buteen bana. Kun sagalee isaadhaa kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha sagalee durarra haalaan is dabalamee jira jechuudha isin galee amma kanaafuu inni sadii isinii ka'a jechuudha inni olii kun sagalee marra hin xiqqeessa kun irratti doonee isinitti agarsiisuti kun amma sagaleen hin jiru jechuudha sagalee marra da'iifa du'aadha jechuudha isin galee gadi bu'aadha isa start yoo gosa gadi kanarratti isa lammaffaa kanarratti yoo bunne ammallee stop bisi yoo kanarratti gadi yoo bunnes sagalee mishaa jechuudha irratti isinitti agarsiisa. Egaa daawwattootaan kiyyaa akkuma kun oomisha irratti argaa jirtan jechuudha yaada jechuudha haala kanaan sagalee garaagarummaa isaanii ilaaltanii asirratti dabaluu dandeessu jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa barumsa keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa keenya yoo isinitti tola viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadhaa chaanaala keenyaaf haaroo yoo taatan subscribe godhadhaadha waan hordoftaniif galatooma.